walabummaan jedhama maqaan kiyya kasirrii Naasir Koorsati. Naasir Koorsaa Abdiin jedhama. Walabummaan News Network irraan sinii bilbila yeroo darbellee walgahii irra jira jettanii galgala sannaaf hin mijanne yoo fedha qabaattanii miidiyaa Oromoo kana kan biyya alaa jiru kana irratti argamaa jirtanii maaliif akka ta'e naaf hin galle garuu haa ta'u mee marii xiqqoo ishii yoo nu faana gochuu dandeessaniif kanaafis ni bilbila. Gaafa xiqqoo natti deebi'ee sa'aatii sii kenneen ture bas. Eega sa'aatii malee ta'e. Sa'aatii 12 sa'aatii 6 booda natti deebi'ee galgala sa'aatii 6 jedhee. Ati natti hin deebine amma karaarra hin jira ammallee sun ammaa kana mataasaa magaalaa keessa hin jira. Hoggaan gara manaatti deebi'u sa'aatii 4 PM yoo naa bilbilte. Akka Awurooppaatti moo akka maalitti yeroo darbees barka wal jalaa dha'e sa'aatii. Akka Awurooppaatti 4 PM 5 PM faatti naa bilbiluu dandeessa amma. Sa'aatii 3 fa'aa booda jechuudha ammarraa sa'aatii 2 sa'aatii 3 booda fa'aa jechuudha. Gaariidha gaa bareedaadha siniifan bilbila deebisee. Miidiyaa alaa immoo nu dubbisee takkaan nuti miidiyaa irraas baqannee sodaannee hin beeknu. Garuu nu dubbisuu hin barbaanne miidiyaan haala kana jiru maqaa Oromootiin socho'u. Argineerra maal saayidii qabatanii rakkoo adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalate saayidii qabatanii. Miidiyaan immoo sila saayidii qabachuun irra hin turre gama hundaa dubbisee gama hundaati deebii argachuu turre ture. Dhugaadha kan furmaata kennu uummata waan ta'eef miidiyaan yaaduma keessan fuudhee uummata dhageessisuu turre ture isaanumaaf bu'aa buuseera buusaa hangam deemsisaa kaajjamnee madhiifne nuti baay'eetti rakkanne. Homaa miti sa'aatii 3 booda sinii bilbileetiin. Sa'aatii 3 booda naa bilbileetiin. Tole galatoomaa ulfaadha. Kam fayyaa keessanii? Baga fayyaa taatanii egaa mee haala amma Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtuu fi akkasumatti impaayirri Itoophiyaa keessa jirtu irratti waa sin gaafachuu barbaada. Akka seensummaaf akka nu ta'utti mee isin jila adda bilisummaa Oromoo taatanii gara biyyaatti galtanii jila san eggii galee booddee haalli amma biyyi sun keessa jiru Oromoon jijjiirama maalii argatee wanni isin tokko lama jettanii lafa keessanii uummanni Oromoo kana argateera kan ammoo hin arganne yookaan immoo jijjiiramni sun hin gufate jettanii wanni isinitti mul'atu maalidha? Galatoo yoo sagalee qulqulluu ta'e hin beeku bokkaachaa roobaa jira makiinaa keessa jira galatoome. Gaafa dhiyeessi gallu nuti haalli jijjiiramaa hanga ta'eef iyyuu jijjiiramni tokko tokko mul'atee qabsoon Finfinnee garbummaa keessumaa qeerroon Oromoo taasisaa tureen uummata biyya taasisaa tureen jijjiiramni ta'ee mootummaa keessatti immoo paartii gaafa kana biyya bulchaa ture yaadii jedhamu sana keessatti jijjiiramni wayii walaqoo haaromsuu of jijjiiruu kan jedhu gara guyyaa 17 walgahii ta'anii of jijjiirre jedhanii gaaffii uummataallee deebisuu qabnaa jedhanii uummata of madaqsuudhaaf taaffinni ture. Namoota biyya alaa turanis gara biyyaatti akka deebi'an waamichi taasifame. Adda bilisummaa Oromoo gaafa kana dhaaba jiru keessaa jedhamee Ogaden National Liberation Front irraa kaasanii alamaan labsiisan irraa kaasee kabiraallee miidiyaaleen illee biyyatti akka galan taasifame sunis mallattoo gaariidha. Waan jijjiirama fakkaatu tokko abdii waan namaa kennu ta'eeti akka kanaan mootummaa wajjin walii galtee goone biyya deebinee tattaafannee biyya keessatti deebinee uummata keenya dubbisuu yaallee qabsoo karaa nagaa karaa seerawaa geggeessina jennee tarsiimoo qabsoos jijjiirree paartiin adda bilisummaa Oromoo akka paartii karaa seeraatiin boordii filannootti galmeessine
sochii jalqabne kanarra turre haalli waliigalaa akkuma waliigalaatti biyyattiin immoo rakkoo garaagaraa keessatti seensise kan Oromoo qofaa miti naannoon biyyattii iyyuu iddoo baay'ee walitti bu'iinsa wal hubannaa dhabu keessaa iyyuu immoo Ihaadiig keessatti wallabbiin wal morkiin Ihaadiig keessatti dhaabottiin miseensota Ihaadiig gidduutti ta'e suni biyyicharratti dhigee rakkoon garaagaraa uumamoo hundumtu keenya qofa qabnaa isin qofa qabdu darbee immoo tokko paartii Ihaadiig kana keessatti garaagarummaan adda addaa dhalatee caasaa mootummaa keessatti rakkoon garaagaraa dhalatee inni kun gara fuulduraa deemuu irratti rakkoo guddaa nutti fidee akka kanaan hanga barbaadamu waan silaa barbaadamu jijjiirraan silaa barbaadamu guyyaa waggoota lamaan kana gidduutti ta'eera bakka hawwamu sana geenyeerraa jennee namannoon ilaallu kun egaa gara fuulduraatti qabsoodhaan keessa darbama chaalenjii jira kan jedhu tumutu mul'ataa jechuudha. Egaa galatooma isin amma akka jettanitti jijjiiramni jira jettumoo jijjiiramni sun hin gufateedha amma jijjiiramni yoo jiraate isin amma miidiyaan galee jettanii namoonni mana hidhaadhaa bahe jettanii adda bilisummaa Oromoos akkasumatti dhaabbilee eenyummaa isaaniitiif qabsoo gochaa turan irratti shororkeessummaatu labsamee ture sun hundi ka'ee jira jettani. Amma wanni sun akkasumatti jiramoo miidiyaanis biyya alaatti irraa bahee jira gabaabsitanii jijjiiramni Oromoodhaa argame jiramoo hin jiru? Jijjiiramni kana jettee ati jijjiiramni waaraan gaafiin Oromoon qabsaa'aa ture hundisaa waggaa lama kana keessatti deebi'eera akka jedhu haala itti biyyatti galleedha kanan himaa ture. Haala akkaataa nuti gara biyyaatti deebinu kan nu taasise tarkaanfilee gaafa sana gaafa gara ce'umsaatti deemuudhaaf fudhatamaa ture sun abdachiisaa ture garuu utuu fagoo hin deemin danqaa garaagaraa seeneedha. Danqaan kun immoo baay'eedha. Hedduudha danqaan kun akkuma siin jedhee gara kaabaatiin TPLF fi Ihaadiig miseensota paartii Ihaadiig warra kaan gidduutti garaagarummaatu uumame. Mootummaan lama waan jiru fakkaata biyya lama fakkaate kennee deemee akkuma argaa jirtan lolatti iyyuu seename. Obidiin nufuurraa fi filannoonis uggurame filannoonis yeroo hin beekamne jedhamee darbee ajaaluun duraan wal qabatee ajjeefamuu wal qabatee rabshaa guddaa ture walitti bu'iinsa guddaa ture waan baay'ee waan laaqe waan baay'ee iddootii kaasee akka silaa barbaadamutti akka hin deemne taasise ni jira. Isa kanaaf gaaffiin Oromoo deebi'eera underline godhee full stop irra gaheera jedhee himuu hin danda'u. Gaaffiin Oromoon boris isaanis gaaffiinuma qabaata. Gara fuulduraatti gaaffiin Oromoo tokko lama sadii jedhamee deebi'uu akka danda'utti irratti hojjenna. Chaalenjii guddaa jira biyya kana keessa haala walxaxaa jira haala politikaa walxaxaa jira haala waraanaa walxaxaa jira. Isa kana keessatti maal gochuu qabnaa akkamitti qabsoofnaa bifa kamiin qabsoofnaa akkamitti irra aannaa isa jedhu nuti mala tolfannee tarsiimoo tolfannee irratti hojjetaa jirraa jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti gara fuulduraatti uummata keenya waliin rakkoo kana keessa akkamitti dabarraa bifa kamiin keessa darbuun danda'ama isa jedhu irratti hojjetaa jirraa jechuudha. Malee gaaffiin Oromoo hundi isaa deebii argateeraa jennee konkuluud goonee taa'aa jirraa miti. Galatooma amma wanni nani isinirraa baruu barbaade gaaffiin Oromoo tokkittii dhumti kan deebi'e jira gama keessaniini gaaffiin Oromoo 1000 qaba haa ta'u gaaffii 1000 keessa gaaffiin tokko deebi'eera kan jettan kan uummata Oromootti Oromoon kana argateera kanaaf bara sanarra bara wayyaaneerra bara kana Oromoodhaa wayyaa sababiin isaa kan argate kan isin jettan yoo jiraate uummata kanaaf ibsa yoo gootan jedheen isin gaafadhe irra deddeebi'ee. Gaaffi Oromoo eenyutu deebisa? Eenyu akka deebisu barbaanna nuti. Eenyurraa eegna. Oromoon qabsoo isaatiin waan barbaadu argata. Waan hanga ammaa waan argate qaba Oromoon hanga har'aatti jechuudha. Waggoota 50 60 darbe. Qabsoo godhe keessatti waan ni qaba. Waan argate sana mataa jiraa jennu akka ittiin bu'amne akka gara boodaatti hin deebine warra gara boodaatti deebisuu barbaadantu jirani qabsoon Oromoo booda deebi'uu hin qabu mirgooti Oromoon hanga har'aa
galmeeffate gara boodaatti deebi'uu hin qabu ka jedhu isa darbe tikfataa fuulduratti immoo waan isa hafeef qabsaa'aa jira. Oromoon eenyurraayyuu deebii biraa hin eegu. Orma biraarraa deebii eeguu hin qabu jechuudha. Galatooma gaa ani kanan isin gaafadhe kan bara 2018 yeroo jilli adda bilisummaa Oromoo galeerraayi haa ta'u waanuma hundaafiyyuu gaaffii itti aanutti dabarraa. Mee amma fakkeenyaa fi biyya sana keessatti yaada wal xaxaa jira. Biyyi suni gara gaagaamaatti deebee jettanii wanni isin kaastanis immoo waan hedduudha. Namoonni mana hidhaadhaa bahu, miidiyaaleen Oromoo biyya keessaa ari'amuun, aktivistoonni Oromoo hidhamuun, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo warri karaa nagaa galla jedhan hidhamuun isa kanarratti isin akka wanni isin haasoftanii yookaan immoo akkamitti ilaaltu isinoo hin hidhamne maaliif hin hidhamne isaanoo maaliif hidhaman kan jedhu irrattis namoonni gungummii kaasaa jiru. Isin mootummaa kanaa wajjin hojjechaa jirtu kanaaf hin hidhamne kan jedhamu deemaa jira. Isin deebii kanaaf maal qabdu isin? Kun gara dhumaatti jettu kun baaltiidha. Haasaa baaltiidhaaf illee deebii ilaaluun waan akkasii beektaa. Jedhamaa ture orruma waliin jirru sun nuun jedhee kun immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti baratamaadha. Maqaa namaa kennuun, maqaa namaa xureessuun waggoottan 20 darban kana adda bilisummaa Oromoo keessatti aadaa hin taane aadaa adda bilisummaa Oromoo dur hin qabnetu adda bilisummaa Oromoo keessatti dagaagee immoo warra marcuma qabatee marcuma isaanii tikfachuudhaaf gaaffiilee dhaaba keessatti ka'an yaadota dhaaba keessatti ka'an ukkaamsuudhaaf umurii hanga isaanii dheereffachuudhaaf nama biraa udaan itti dibanii dhoqqee itti dibanii kun haaraa miti nuti maqaa akkasii kennuun hidhamuu hin hidhamne immoo nuti mana hidhaatti of hin darbinu kottaa nu hidhaa jennee hin gaafannu maaliif hidhamuu dhabdee naan galu naaf akka kana taanaan qeerroon Oromoo qabsoorra turanii qabsaa'ooti Oromoo hundumtuu mana hidhaatti namuu qabu jechuudha. Har'a hidhamuun gootummaa miti beektaa? Hidhamuun mallattoo gootummaa miti mallattoo qabsaa'ummaati miti namni hidhamuu danda'a. Namoonni akka adda addaatti hidhamuu danda'u. Isa kana eenyutu maal balleessee hidhame gaafachaa turre nuti. Miseensota keenya nuyi kan miseensota hoogganaa keenya nuyi dhimma isaanii seeraan ilaalaa. Ija seeraatiin ilaalaati nuufii namoota badii malee mana hidhaa jiranii gadhiisaa jennee gaafachaa turre ammallee gaafachaa jirra malee isaan akka nuufii kaman gaafanna malee ofii keenya kanneen nu hidhaa hin jennu gaa. Galatooma yaadni isin kaastan yaada sirriidha. Hidhamuunis gootummaa miti akkasumattis immoo waanii miti kan mo'ameetu nama hidha malee inni hidhamu kuni nama seera kabaje yaada uummannis akkasitti hubata. Garuu wanni waan kana isin maaliif hidhamuu diddan wanni jedhamuufi fakkeenyaaf Jaal Abdii faa waliin turtanii wajjin biyyatti galtanii inni hin hidhame. Fakkeenya itti aansee Jaal Gammachuu Ayyaanaa isin waliin ture wajjin biyyatti galtanii maal inni garaagarummaa dhaaba adda addaa keessa jirtu immoo dhaabuma tokko keessa jirtu. Addi bilisummaa Oromoo lamoo hin jiru tokkotu jira eega ta'e maaliif isinis hoogganadha isintuyyuu hooggana isaanii oliiti. Fakkeenyaaf akka Jaal Gammachuu fa'aa wajjiniini namoota akka Lammii Beenyaa fa'aa wajjiniini namoota isin warri achi keessa gama sanaan galtan gaafa biyyattis deebitan immoo akka miseensonnii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo akka hin hidhamne kana waliigalteetu ture jedhee yaada. Kanaaf uummanni kana gaafachaa jira. Isa kana sirriitti addaan baastanii uummataaf ifa gochuudha malee isin hidhamaa jechaa hin jirru. Garuu maalinni garaagarummaan isin lamaan jidduu jiru. Isaaniin dhiisanii isin dhaaba tokko keessa jirra adda bilisummaa Oromootti hojjettanii addi bilisummaa Oromoo kun akkamitti namoonni inni tokko biraa hidhame inni tokko immoo otuma mana tokko keessa jiranii inni tokko immoo ala oolee galaa kan jedhu irrattidha kan gaaffiin ka'aa jiru. Gaaffiin kun nuti beektaa waanuma silaarra deebitee na gaafatte. Miseensota adda bilisummaa Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa'amu beektaa? Namooti hidhaman immoo dhugaa jiru. Hooggana keessaas ni jiru, miseensota keessaas ni jiru. Qaama hidhe. Kanaan qaama hidhe nutu isinuma waliin gaafanna. Gaafataa jirra nutiyyuu. Eebalu maaliif hidhame? Maaliif hidhaman ka jedhu. Nutuu ni gaafanna akkuma isin gaafatan gaafataa jirra. Isa kana qaama hidhe irraati deebiin barbaadama. Utuu danda'ame qaama mootummaa namoota keenya kana hidhan bilbiltanii gaafatanii irra bareedaa ta'an na gaafachuurra.
maali Haybureen adda bilisummaa gaafa jaallattiin faayidamani gaafa jaal Mikaa'el faayidamani Haybureen adda bilisummaa Oromoo koo mana jira normaali biiroodhaa hojjetaa bara gaafatamaa olaanaa hoogganni olaanaan alaira Haybureen maa inni dhabne jedhamee hin gaafatamu sababa jaallattiin faayidamaniif sababa namni biraa jedhameef Haybureen maaliif hin dhabne jettee gaafachuun gaafa sanatti feeriif miti har'as immoo taanaan namooti alattafan maaliif hin dhabne jedhamee gaafachuun gaaffii sirrii miti namoota kana immoo yeroo hidhan namni maaliif isa jedhu nuyi ni gaafanna mata mataatti namuu keeziinsi namaayyuu garaagara keeziinsi jaalanii dhamaniiyyuu kaan akka biraatti masgaba biraatti jalatti kaan masgaba baluu jalatti galmee baluu jalatti jedhamee bifa biraatiin himannaan irratti dhiyaatuyyuu garaagara so isa kana mana murtiitii fi mootummaan hidhe sana gaafannee walumaan irraa qulqulleeffachuudha malee walii keenya toorchi wal godhuun ittiin maqaa keenya tuttuquun nu kaasuun waan biraan nu farajuun hin barbaachisu nuti waan asii himuu barbaadu ani akka qajeelaatti qajeelaa mardaasaatti seera taphaa qaba politikaan seera ittiin deemamu qaba seera sana daandii sana taphi sun akka norkatti hin banneef tiksaa qabsoo karaa nagaa karaa seerawaa jennee itti seenne sana isa kana fiixaan baafna jennee determineeshinii keenya agarsiifnee itti cichaa jirra dhiibamuu dandeenya dhiibamne boordiin filannoo nu dhiibe karaa adda addaatiin dhiibbaan jiraachuu danda'a garuu qabsoo hidhannoo caalaa hadhaa'aa ta'uusaa argineerra kanaaf nuti waan itti amanne waan seera dhaabaa waan seera paartii ajaju hordofnee deemaa jirra tarii. Haa ta'u yaadni isin amma duratti lafa keessanillee yaaduma gaariidha. Sana walumaan gaafannaa mee gaafii gara itti aanutti isinii darba amma fakkeenyaaf namoonni adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqxanii jirtanii kan jedhamu deemamaa jira. Isin wanni sababiin isin itti fottoqxaniif maali adda bilisummaa Oromoo irraa moo adduma bilisummaa Oromoo waliin jirtu? Fottoquu jechuun maal jechuudha? Fottoquu adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqxan eenyutu labsate? Fottoqnee jennee labsannee nuti mainstream adda bilisummaa Oromoo I assure you mainstream adda bilisummaa Oromooti nuti. Kanaaf kora sabaa gaggeeffanneerraa hoogganas filanneerraa isa kana immoo seeraan itti deemaa jirra. Kanaaf fottoqxaa wanti jedhamu hin jiru nuti adda bilisummaa Oromoo asiliidha. Adda bilisummaa Oromoo eenyummaa adda bilisummaa Oromoo eenyuyyuu naan kennu naafi already waggaa 40 qaban adda bilisummaa Oromoo keessatti. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo nama tokkodha jettanii yookaan jedhamee fudhatama yoo ta'e sun hin hojjetu. Adda bilisummaa Oromoo jechuun heera isaatii, seera isaatii, caasaa isaatii, sirna tartiiban ittiin deemudha. Akkaataa itti hoogganni isaa taa'ee waliin hooggana waloo kennee murtii dabarfatudha. Akkaataa ittiin hojii execute godhudha malee calluma jedhee namni blindly nama dhuunfaa jala deemu sanaa miti. Adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaadha. Meeshaa qabsooti. Meeshaa qabsoo uummata Oromoo jaallatu simbolii uummata Oromooti. Simbolii sabboonummaa Oromooti adda bilisummaa Oromoo. So adda bilisummaa Oromoo eenyummaa keenya adda bilisummaa Oromoo nurka jiraa kana quba qabaadhaa. Warri kan hin galiniifillee miidiyaa kana irratti dhaggeeffatan haa hubatanii jedhaan. Galatooma ayyeegaa akkasiin jettanitti adda bilisummaa Oromoo irraa hin fottoqnee nuti adda bilisummaa Oromooti dhugaadha adda bilisummaa Oromoo garuu kora sabaa gaggeeffanneerra jettan kora sabaa san irratti fakkeenyaa fi miseensonni shanee gubii irra caalan mana hidhaa jiru. Namoonni harki caalu walgahii kora san irratti hin argamne akkasumatti jaalalaarsoo wajjin illee gaafiif deebii godheetiin ture. Mee isin kora san irratti otoo hooggantoonni keessan mana hidhaa jiranii wanni kora san irratti otoo miseensonni gahaan hin argamin geggeessuun suni sirriidha jettanii yaaddu akka seera adda bilisummaa Oromootti? Maali jedhin akka ta'e tokko heerri adda bilisummaa moo heerri adda bilisummaa Oromoo waan jedhu qaba waan kora sabaa. Hoogganni yoo irrate hoogganni dhaabaa yoo irrate guuttachuudhaaf korri sabaa hatattamaa ta'uu danda'a kan jedhu jira. Lammaffaa seerri paartii ka biyya kanaa
party registration biyya kanaa yoo hoogganni sababa adda addaatiin hir'ate hojiirraa qabame qaamni jiru sun taa'ee mijuu guutee murtii kennuu hanqate speeshaalii keessaa immoo 50+1 irraa yoo gadi bu'e walga'iin godhamee hoogganni filamaata jiru jira. Hoogganni namarraa hidhamuu danda'a, namarraa wareegamuu danda'a, bifa baraa adda addaatiin namarraa hir'achuu danda'a. Kanaaf hojiin qabsoo hin dhaabbataa jechuu miti. Gariin immoo finciluu danda'a, diduu danda'a tartiiba seeraatiin, tartiiba seera paartiitiin deemuu diduu danda'a. Yeroo kana dhaabicha bakka itti facaastee yookaan mana nama tokkotti galchitee biraan deebitu seera jiruun sirna jiruun miseensota korri jechuun kan miseensotaati. Miseensa adda bilisummaa Oromoo akkuma siin jedhee 100,000 kaama. Kanaaf miseensota jiran keessaa kan kora sabaa taa'uu danda'u hanga xiqqaadha. Kootaa xiqqaa jira. Kana keessaatiin miseensota waantee kaasaa jiru keessaa waantee kora gootee waan faca'e kana mataasaa walitti qabuun dirqama ta'aa jechuudha. Galatoom. Adda bilisummaa Oromoo fufsiisuudhaaf goone adda bilisummaa Oromoo akka inni itti fufu akka inni balaarraa dandamachiisuudhaaf faca'iisarraa dandamachiisuudhaaf hooggana dhabe leadership crisisiitu uumame paartiitu uumame qaawwaatu uumame isa kana cufuudhaaf dhaabicha fufsiisuudhaaf dirqiitti walitti qabnee gara fuulduraatti tokkollee fuulduratti deemuun dirqama waan ta'eef goone jechuudha. Malee namoota keenya mana hidhaa jiran ignore goonee dhaaba keessa ala goonee miti. Kun beekamuu qaba. Dhaabicha akka dhaabaatti itti fufuu waan qabuuf goone. Galatooma. Mee fakkeenyaaf achi keessatti namoonni isin keessatti filataman jedhaman tika mootummaa faatu keessa jiraa jedhama. Gama biraatiin immoo isin amma adda bilisummaa Oromoo daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network egaa wanti amma yaalii gochaa jiru bilbilli kun akkuma dhageessan waamaa jira. Wantoota ijoo yeroon kaasuu akkasittiin irratti cufanii yoo danda'ameef itti deddeebi'eetiin yaalii godhaa. Egaa hin laalla waan deemuudhaaf deemu rakkoo hammeenya qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turee fi kan addaan baasnee gingilchinee uummata biraan ga'uudhaaf yaalii gochaa jirra. Isinis amma dandeessanitti nu faana tura. Daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network egaa warra PPT galee adda bilisummaa Oromootii ofiin jedhu kana yeroo bilbilee gaafachuuf yaalii goonu hin miliquu jechuudha. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo karaa kibbaa galuutiifis gaaffii hedduu peepannee turre bilbila nurraan kaasanii carraa tokko warra biraatiif bilbilee yoo danda'ameef isaan irraa addaan baafne. Egaa namoonni yeroo waan akkasii hojjetamu in sodaatu miidiyaa Oromootti gabbahanii gaaffii uummanni keenya qabu gaaffii jajjabaa ta'e yeroo gaafannu sodaa guddaa waan qabaniif miidiyaa Oromoo irraa ni baqatu. Miidiyaa alagaa irratti garuu adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniiti bakka sanatti deemanii mari'atu jechuudha. Kanaaf qabsoo saba keenyaa Oromootti dhufanii Oromootti himuu hin barbaadanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin immoo daldaluu baay'ee barbaadu. Egaa kana akkuma isin hubattanii fi beektaniifan kaasee yaa'ii baay'een qaba waa'ee adda bilisummaa Oromoo irratti waan gaaffii hedduun qaba garuu baqatanii deemanii jiranii. Kanaaf hundi keessaniyyuu miidiyaan Oromoo ka ala jirtan bilbilaatii jara kana gaafadhaa gadi ba'anii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo TPLF wajjin walii galtee godhuu fi dhabuu isaa irratti illee gaaffii addaa qaba ture. Kanallee irraa baqatanii deemanii. So kanaaf na yaala nama biraa.